jedhee makiinaa mataa kiyyaatiin hin galee kanaafini tutturee jireenyi akkas harkaa taatee bakka akkasitti galuutti jira. Asila akkasitti galuun barbaanne uffata immoo fuunee bara uffata hunda fuunee uffata boleetti gogarallee fuunee akkasitti galuutti jira. Makiinaa mataa kiyya. Bakka waan ati jette hin ta'u dhugaa waan rabbi jedhetu caala. Sila waan ati jette siita. Waan ati jette. Nama tokko aarsanii nama tokko bobeessaa nama tokko guggubaa dhiiga boossisa waan ati jette siita sila ganaa rakkata ganaa dhiiga boossa hammana boossiste gaafa jalqabaa dhiigana boossiste sana beektamni ganaa tangalaattaataan jedhe ganaa tangalaattaata waan ati jetteen ta'u waan rabbi jedhe silaa hore waan waaqayyo jedhe malee humtuun ta'u namni hin dhama'a namni waa fedheyyuu hojjechuu danda'a namni asiin baasee achiin baasuullee danda'a garumaanii waan waaqni jedhe malee ta'u naaf hin bukkee jira kanaaf akkatti haasa'eera. Kanaafan akkas jedha satu rabba shaara. Inna maate makiinaa mataa kiyyaatiin hin gale. Makiinaa bittanii lama taatan oofaa galuuf turtani. Viidiyoo nama boosisu kolma. Waan nama boosisu kolma. Oofaa galuuf turtanii sila. Jiraamoo si oofa laata eenyu shoofora. Lana garuu lamaan keessanuu gabbiinaa teessu. Lama makiinaa manaa miti makiinaa mataa kee bittamti. Maale mucaa keetiin maal bittari hin gadaaye mucaa libireen maqaasaa ta'a ture. Wayinee ta maqaasaa. Garuu jirani manjaa fi qaadii hin qabu. Waan itti beekuu qabu. Manjaa fi qaadii hin qabu hin baranne. Atis yoomii baatee barattere hojiirra turte mana madaamiti baatee hin baranne akkati hin baranne beekamaadha. Eewusin of moo makiinicha akkatti ol fuutanii lama taatanii baattaa galtu. Duuba hundura akkana wanti walii gaate walii qabee wasaasaa baatee deemutti walii qabdanii baatanii deemtu mokkam sila mokkam inni soo hin oofoti soo hin ooftu akkam ta'a dubbiin lafa hamma kana dheeratu makiinaa mataa keetiin akkamittiin galta baattanii galuufi mataa irratti offeetanii miillaan deemtanii galuufi kanan jedhu ani duraan dursee mucaa sarpiraayizii gochuuf maatii sarpiraayizii gochuun ofii nagaadhaan galuuf immoo ofii ofitti agarsiisanii ka'anii qiraaqimmoo samma jettu kotota guuruudha moo waan ateettu qiraaqimmoodha baay'ise dursa namummaa kee ofummaa kee mucaa akkanatti bu'aa ture yeroo darbe na ooda jetteetta natti dubbachuu dideetteetta galuu didde jedheetu jettee itti dhaqanii of agarsiisanii qaxxalaxxedhanii si jammarati. Ankan hin jedhu warri keewu obboloonni keeyyu eessa jirtii siin jedhan ture eessan taa'aa jiratteen eenyu faanan taa'aa jiramoo jettee qoy eessan immoo obboleessan teessanuu wayinee ijoolleen dhiiraa akka baay'ee siireesiidha. Ani maaliif waa'ee koo ijoollee dhiiraa obbolaatti himachuu dhiisee hin salphatu kaasaan waa'ee kootti akka isaan salphatan hin barbaadu siirees ofii makoonta faallama obbolaa dhiiraa illee haadha wayya haadhatu irra namaa danda'a rakkoo salphina kee haati sii dandeessi. Kanaaf haadha kiyya afaan yeroo hundumaa mareedha. Ati garuu maattee haati kiyya dadhabduudha jaartiin dadhabduudha. Silaa jaartii dadhabduudha maaliidha mucaa jettu kan qaxxeetti ati indaa'u tikkeetti kutatteetu xiyyaara jechuudha. Asuma xiyyaaraan qaxxeettee deemta ture sila. Xiyyaarri gimbiin deemamti. Yoo dogoggoruu baadhee hin deemu natti fakkaata akka dhageetti. Xiyyaaraanii qaxxeettee achi geessee sarpiraayizii goote gammachuu ajaa'iba. Isaan ammatti kan barbaadan kootota toon taane sidha. Si arguu barbaadu. Si laaluu barbaadu. Erga si argan booda maal yeroon jira guyyaan jira. Ol deebitee obboloota chaartamte obboloota dhiiraa chaartamte obboloota kee faana ol deebitee maa makiinaa itti kan hin bitan. Kee karoorri kan biraati hankee diigi nama diiguudha jireenya namaa diiguudha nama boosisuudha malee hankee karoorri makiinaa bituu miti. Makiinaa maalii bittaa si jamma bargarii piizaattiin shakashakaa baate mana kireeffattee finfinnee keessa taa'an baane eenyuun ultaan jedhe ati eenyuun uluufi eenyuun gowwamsite nama miidiyaa kanarra waan maxinnoodhaan gowwamsu jennaan gowwamsu as baate silaamoo sii milkaa. Nama boosisanii waaqa sagamtuu nama gargaara rabbi sagamtuu nama gargaara lamaanuu dhugaaf hojjetu. Yoo rabbi ta'es yoo waaqa ta'es isinaafi way ajalaa dhaamse qaba. Innaa eenyudha kan si gargaaru
warra biyya narraa sirraa maal baratu sirraa si jammar akkaawuntiin di'aktiivii ta'a bakka situ aktiivii godha hammanatti waan akka abbadamuu qabu. Akkaawuntii ati irratti hin gashitu irraan baastu taana di'aktiif ta'a birrii kee fudhatama birrii kee nyaatama otoo hin taane aktiivii miti dhaqxeetu waan godhamu gootee foormii haaraa gootee aktiivii ta'a. Waan akka abbadamu miti narraa baradhaas hin jedhamu. Ammallee birrii warri galfataa jirtanii galfadhaa cal jedhaati. Caggal akkaawuntii keessan zigiidha. Zigeechuun cufaadha. Irratti galchuu malee irratti galchuu malee bahuu waan hin qabneefi akkaawuntii cufaadha irratti galchaa. Caljalaa irratti gaafa dhuftanii haaressitu foormii haaraa guuttanii waan hundumaa gootanii achi aktiif ta'a birriin keessan socho'uu qaba. Iddoo kamii? Iddoo buukii keessan baafattan. Qirincaafi yookaas damee iddoo buukii keessan baafattanii hin socho'a isa booda akka barbaadan birrii keessan gootu. Waan akka abbadamullee hin qabu kun hunduu akkasumatti kee darbine. Ishee nama balleeffannoo dhuftee buufattee ciisaa baatee as gangalataa baateetu amma akkasin asuma silaa achisin dhaqxu akkaawuntii dhaqxeen sirreessitu buukii hin sochoostu asuma birrii baafattee laxlax gooteetu bargarii wayini ni jira dike. Bargarii fi biisa shakashakuuf turte ta'uu dinnaan deemte. Isin immoo fite du'aayinaa godha intartar maal tolaa sakam hojjette du'aa immoo si godha. Maal hojjette waan gaarii maal hojjette? Akka nama biyya galtee yookaan warra kee hin gammachiisne haadha kee hin gammachiisne mucaa kee hin gammachiisne asii dhuftee of gammachiista. Lubbuu kee foon kee kana gammachiisaa turte. Anaanoo ana ijoollee faana na boosisaa turte na rakkisaa turte. Kana rakkatti si milkaa'u bitatullee bu'aa immoo argattu. Maaliif namni nama boosise hin bu'a waan facaasan hammatuudha malee rakkoo kan biraamti waan facaaste hammatta. Ani si abaaran jira tonto waan facaaste hammata. Gaarii yoo facaaste gaariidha hamaa yoo jette hamaa masii irraga anaafi gatii konnaa kaffalama. Ani waan si godhe sin qabu waan si miidhe sin situ ijoollee kiyya faana na rakkise. Wayyoo ijoollee faana viidiyoo hojjechuun akka bulfaata. Baay'ina rakkisee dhugaa rabbi minaafiin innaa kabajamtoota hordoftoota kiyya ani viidiyoo ishee irra dalaguun barbaanne ijoollee viidiyoo ishee atiin agarree minaamin warra jedhe tokkotu jira. Warra jedhetu jira jechuudha. Kanumaa fe'anii ilaaluu hin barbaanne viidiyoo ishiyyuu silaa kaleessa ture kanarratti hojjedhu. Kaleessa ture. Garuu viidiyoo ishee yeroon ilaalu dhugumattuu kun waan nama dubbachiisu baay'ee qabachuudha. Salphina baay'ee baattee deemti. Mucaa kiyya sarpiraayizii godhatte. Ofiituu qaamaan dhufte haadha dhamti ishee mucaan ishee ilmoo isheetti ishee arguu baay'ee barbaada. Haadhummaa ishee dhaqxee sottiin agarsiise wanti bakka waan bitamu minaamni kana fuutee agitee mucaatti gowwoomsa. Yaa ugaasi waan garaashii argattee garaashii guuttattee foonshii guuttattee waan barbaadde godhattee kaatee isaanii immoo gowwoomsuudhaaf anu kanarran ture jechuudha. Dhageessanii galeera. Yaanisa ani koo Finfinneetti bu'eeni konkolaataa bituuf haala mijeessuuf jedheeni achi ture jechuuf. Iddoo ishiin turte immoo argitan silaa warri keenya hin beekan waan miidiyaarra yoo nuun itti himne malee bilbilaan isaa miidiyaa hin hordofan akka keenya miti. Kanaafan ture itti gowwoomsu garuu hin tasakkaan. Hin milkoofne jechuudha. Hin milkaa'u. Isinumaafuu barumsa ta'a. Cubbuun nama qaba keettu dubartii ijoollee baattee haadha mucaa boosistee naa milkaachuun zabatiidha. Jireenya kee hin tamasa qaaqqala. Hin fannisama, hin fafannisama addaan hiikkata jireenya kee jechuudha. Agarsiisa waanuma gaarii hojjenna maqaaf itti goona. Maanni maqaan kotota bichaadha moo namni maqaa isaan eeggatu maqaan kun mana ijaaruu makiinaa bituudha. Maqaan ikkoo ofiyyuu eeggachuudha bara. Maqaa ofii eeggachuudha bara. Dhiira gandaa faana utaaluu miti. Inni kunuu maqaadha bara. Maqaan kotota bicha eenyutu akkas jedhe kotota guurranna akka barbaade ta'ii jaarsa namaa faana si haa abbaa utaalii gad utaalii eenyu siin jedhe. Maqaa miti. Waan hunduu akka itti yaadde siin taane argite miti. Akka ni yaade naan taaneetti. Silaa jiraallee fuutee deemuuf turte. Jiraallee fuutee deemuuf turte. Humaa ta'uu dide. Ammas ta'ee gara fuulduratti siin ta'u. Siin tasakka'u. Siin jaleera. Gara fuuldura olan deebi'a. Dafeen ol deebi'a. Maal hojjechuudhaaf? Asii maal qabdaa qo'e? Mana duwwaa sii kireeffame. Asii nama hin qabdu. Humti kee asiin jiru. Haati kee obbolaan kee ijoolleen kee achi jiru. Namni mana ijaaree irratti mana isaa dhiisee qabeenya
meeshaatti guuttee hunda dhiistee dhuftee lafa duwwaa mana duwwaa keessa dhiira gandaafite abbaa manaa nama abbaa ijoolleeti ga'e kun hundum kan maamiti moo ana diigdeetu si milkaa ana diigdee sikkoo hin haftu bara anarraa jira adda baastee sikkoo hin haftu bara turee bula malee waan barbaade ta'a malee jiraallee anarraa adda hin bahu waati beekuu qabdu waldhaansoo baay'ee ta'a malee anis immoo anatu jiraadhaaf tole jechuu dide waan inni jedhu hundumaa yaada kee hin guutu jedhe malee naafi koftan koftaaf immoo hin kofta noo naafi nasiin rakkisa bara inna ana dide malee jiraan hin deebi'a tokko mucaa maazarii keetti gashee lama miidiyaa dhiisee malee anaafatiin araaramnaa inni jedheera bara asiin barbaadu naan hin jenne bar jiraan ani garuu mucaallee gasheen ture garuu miidiyaa maalifan isaan jedhe kana hi hi hordoftoota I miss you I love you